ati qoy maalidha rabbi soo kaleessatti abbaa manaa isa bira gahe maal jechuudha abbaa manaa akka yaani abbaa manaa keetti dhiyaate akkaatitti namaa san argitee abbaa namaa manaa namaa fudhachuu wantoota akkasiisanii amma yoo tarii amma ta'een ammatti yoo ganuma narraa mul'ate malee kanaan dura narraa mul'anne sii galee soba kun dubbii sobaan olii gadi fuutee waan sobaa tokko kan dhugaan Ashamaa akkam jirtu hordoftoota maartii nagaa keessanii nagaa kiyyaanii nagaa galata waaqayyo akkam jirtan hundi keessanuu jirra jirtuyi kan biyya alaas kan biyya keessas hundi keessanuu nagaadha nagaan qabaanii galata waaqayyo isinis baga jiraattanii akkamii fayyima jirtu nagaa qabdanii nagaa kooti galata waaqayyo egaa har'a akkanatti hin kolfin immoo dhugaa dubbachuudhaaf na akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyo isin jedha nagaa koo akkartan isin rakkabu sababbi har'a viidiyoo hojjechaa jiru kun maalidha ammoo gisee tokko na aarsaa gisee tokko immoo na kafalchiisa jechuudha maalidha hojjettan jechuun haaluma nama ammaatiin waan ta'eef jechuudha innaa dhugaa dubbachuudhaaf ani agammaa homaayyuu yaanne waan akkanatti tasumaayyuu yaanne jechuudha innis maalidha hojjettan isinuu isin kofalchiisuu danda'a waan ta'eef ana dhugaa anatti dhagaame garuu ammoo isinitti haasa'u gara keessanitti haasa'u garuu na gammachiisaara jechuudha mee wanni nuti kun maal jettanii isinirraa immoo yaada biraa yoon dhagaye koomentiidhaanis yaada kiyya kanallee wanni jechuu nan danda'a jechuudha of qabuus nan danda'a jechuudha innaa akkuma argitan hinaan wajjiniin viidiyoo barbaanne waan barbaanne hiriyaa akka hiriyyummaa waliin taphannaa waliin waan tokko hojjenna kanaaf immoo kanallee qabatamaa hin agarre innaa mastuutu natti himee kana hunda jechuudha har'an dhagaa jira ani kaleechallee dheengaddallee viidiyoo waliin hojjennee jirra jechuudha hinaanii wajjiniin hinaan tuni waan narratti akka hojjechaattus waan dura akka nurratti hojjechaattus hin beeku mastuullee baay'ee miidhaarti ishiis gargaaraan ture lakkii hinaanii akkana lakkii sullachuu illee gurgurtanii lakkii hinaanis akkanaa miti jedhee oduman jedhu anattu as garagarti jechuudha innaa inni kun maalidha hoo jettan ani gaaf duraatillee isa abbaa manaa kiyyaanii walloodee akka qaldiitti biraankiidha jedhee bira dhaqe jechuudha biraankii godhee jira viidiyoolee agartanii jirtan jechuudha ani kana soon hojjedhu ani dhugaa natti fakkaane dhugaa dubbachuudhaaf innaa maaliif amala natti jijjiirrate innillee samuuna kana amala jijjiirratee jira jechuudha kanaaf hinaanii yoo abbaa manaa kiyyaa yoo bilbilaan haasofsiistu waa'ee akkana haasofsiistu dhagayeen turee naan jette mastuun jechuudha innaa viidiyoo iyyuu natti ergite viidiyoo sanillee isinitti erguu nan danda'a laaluu hin dandeechan jechuudha wanna ishiin yeroo ishii wajjiniin haasoftu jechuudha ani maali karaa kun dhugaa miti sobaa ani kun samuuna wajjiniin hojjennu viidiyoo biraankillee yoon hojjedhu abbaa manaa isheettillee yoon dubbisu abbaa manaa kiyyallee akkana na godhe jettee yoo na haasofsiistu na gorsi jettu ishii gorsuuf na bira dhuftu tokko bakka nama nagaa natti fakkaatte jechuudha kanaaf abbaa manaa ishiitu kan amma manaayyuu kan baase ishuma jechuudha maaliif abbaa manaa ishii manaa gabbaaste jechuudha inde inni manaa bahuu hin danda'u amma inni nagatee deeme jettee samuuna wayii annatti himattee ture dhugaanse amma immoo as deebitee isa dubbisti yoon amma viidiyoo irratti dhaga'u jechuudha yoon argu suuraa kaastee na ergite garuu ishiin wanti kun maaliif akkana ta'e ana bira immoo maaliif dhuftee abbaa manaa kiyya waan biraatti gorsaa jirti inde ani dura qaldiidhaafan biraankii wajjin hojjedhe amma immoo kun kan qabatama ati biraankii maal gocha wajjin hojjette waan akkanaayyuu ani argeen jira naan jette sila kanaan dura agarte eeyyan naan jette maaliif amma wallola ta'uu qaba waan ta'e amma ani hinaan nayyaama viidiyoo irratti dabaleen jira ishiin hin beektu ka'anillee akkan dhaga'e hin beektu haa dhuftu walumaan haasofna jechuudha walumaan haasofna maaliif waan akkanaa godhee viidiyoo kan ishiitillee irratti nan agarsiisa bilbiluma kana keessa jira waan ta'e ittan agarsiisa walitti akka raabbaree isinitti agarsiisuu danda'u waan ta'e kanaaf hin dhufaa jirti amma natti fakkaate walitti dhufnaa haga ishiidha wal deemee jechuudha naa nagaan naa turaa amma bixiitu guddaa akka jechuudha indoon bilookiin ishii godhaa yammaa booda ishiidha wajjin nu hojjedhu jechuudha maaliif nu tasgabbiidhaan
jaalala wajjin hojjennee yuutuubii keenya chaanala keenya guddisnee namas guddifnee hiriyoota keenyas guddisna jenneet malee ani kanaaf miti kan isheetti dhiyaadhe. Hordoftoota kiyya hinaan waameen jira waan waameef illee ishiin quban qabdu. Maallee miti rabbi dhugaa dubbachuuf illee fi ani immoo akka namaa akka wanni ittiin qammastuu fa'aa kanatti duubatti wanni hin jiru jechuudha. Illa fi tuman dubbadha waan ta'eef kan ammoo sanuu kanaan abbaa manaatti godhatu dhufeenya akkana kanaan immoo qalbiin beeku. Innaa hinaan waan siyaame ibsittan hima wanni ittiin qammastuu kanatti waan ta'eef viidiyoo illee ilaaluu dandeecha. Viidiyoo kamii ilaala? Kamii? Bakka bilbila keessa jira kan bilbila keessa akkatti fuudhee kan garagalcheessu agarsiisuu hin danda'a waan ta'eef ati dheengadde yoo nan abbaa manaa keessa biraan keessa irratti godhusan wallollee dheessisuu isaa dhugaa sirriitti gammadde. Toora Dhuguma seetee jechuudha. maaliif an gammadaan? Maaliif akkasii miti dhugaa akkasitti waan odoon taane maal dhasti fakkaata? Ishiin natti mastuu natti qabatama. Yoo wajjin haasoftee waan biraa akkanuma isa wajjin maal gochuu haasa'uu silkii walitti haasoftan natti agarsiista jechuudha. Maaliif isa wajjin haasofte? Ani maal isa wajjin haasa'e giiftitii yaana. Qabatama viidiyoo irratti jira rabbi waaqinaan. Viidiyoo inni waraabee isa faana haasa'e. Mastuutu natti agarsiisa. Waraana Mucayyoo kanarraa iyyuu goorii akkanatti kun abbaa manaa keetu haasofsiistee waan akkana yoo jettee taasoftu dhaga'een ture. Maaliif ishiin natti mastuudha. Amma mastuudhaanis walitti waan mufannee ishiin siin sobuu dandeessi. Amma kana viidiyoo irratti maaliif haasoftaree jechuun hin dhiisu. Viidiyoo dhaamsee tanaan duubatti deebisee agarsiise. Kanaaf akka viidiyoo kanarraa agartu akkamitti akka suuraa si kaaste jechaa fidde. Eenyutti haasa'aa ani yeroo kam akka ishee suuras na kaaste yeroo kam akka ishiin viidiyoo ani quba hin qabu. Ani wanni takka ani beelaan dhugaa siin jira. Namni jechuun garuu natti miidiyaa kanarratti na laalu wajjin maal dhaggeeffadhu. Namni yoo miidiyaa kanarratti na laalu tarii nama badduu wayiiti ka argite yeroo hundaa soosinnaanis jechuudha maastuun badii koo malee hin haasoftu. Haa ta'uti garuu ani yeroon aaree waan wayii keessa nan gala jechuudha. Irraa goriidha malee isheen amma akkana ni baddalame kanatti irraa gorii naan jechuu ishee amma ni kalee kennaa rifate jechuudha viidiyoo aaraa ishee biraa reefu kanaan dhufee miti ishee waa'ee akkanatti innaa ani abbaa manaa yoo itti haasa'u jechuun akka duraanii miti jechuudha. Haalli isaa jireenyaanni natti isaa miti achiin waan akkana akkanaa ni jedhe ani qabatuma nan argite viidiyoo kaastee suuraa kaastee natti inni suuraa kun maalidhaa si kaastee ati qoy maalidha rabbi Sookaan eessatti abbaa manaa isa bira ga'e? maal jechuudha. Abbaa manaa keetti dhiyaadhe akkaatitti na yaaddee miti galee dhiyaachuu dhiyaadhe akka walloomatti akka hiriyoo manaaf siifi tarii waan wayii yoo inni barbaadutti yookaan immoo yoo inni marii wayii barbaadutti yookaan immoo gaafii yeroo na gaafatutti deebii nan kennaaf sii galee maali dhaggeeffadhu. Yoo akkasii malee ani akka namaa san argitee abbaa namaa manaa namaa fudhachuu wantoota akkasiisanii amma yoo tarii amma ta'een ala ammatti yoo ganuma narraa mul'ate malee kanaan dura narraa mul'anne sii galee soba kun dubbii sobaan olii gadi fuutee ta'u waan sobaa tokko kan dhugaan itti fakkeechaa jiru gadda abbaa manaa kiyyaa deemu jette. Egeeni si gatee deemee sababa maaliitiif si gatee waan kun waan jiruuf miti innis waan kana waan argeef isallee viidiyoo dogoggorini oduu namaan maasi gatee deemee inni kun maasi gatee baqaan hin beeku narra ta'a. Kanaaf irra jirtu waan ta'eef viidiyoo maaliif barbaadamee viidiyoo itti agarsiisee jira viidiyoo sanillee suuraa sanatti agarsiisa suuraa sana ilaaluu dandeessan dhumarratti jechuudha. Na amma isheen nagattee baatee